Baay'ee gaariidha. Egaa gaafii keenya jalqabaatiin gumiirraa kan eegallu ta'a. Gaafichi geerarsadha. Kan immoo sirriitti dhaggeeffachuu sirra jiraata. Baga oolte yaa oolaa, oolaa hodduun dibbee, yooman oola kee jibbee, durba hoomuu kuu baaftaa, dullacha du'ee kaaftaa jedha. Geerarsi kun eenyuuf geerarame? Tarii sookuu geerarsa kanaa yoon beektu ta'e daree keessaa barattoota yookiin immoo bilbila bilbiltee gaafachuu ni dandeessa. Kuni gaaffii ta'eeti. Ergaan dhaamsa kana ajjeesaa koorrata malee bayachii nafan jedhama hin jedhamu. Ajjeesaan tokko yeroo ajjeesuuf ba'u tuuta waliin ba'a. Yeroo tuuta waliin ba'u kanatti yeroo ajjeesee galu yookaan faachaan yeroo galu gurmuusaa kanaaf ragaa qabatee dhufu qaba. Fakkeenyaaf namni leenca ajjeesee yookaan gafarsaa ajjeesee dhufu gogaasaa yookaan gaanfasaa qabatanii dhufu. Egaa dhufanii booddee sababii inni ajjeesee galee faachaan galee jechuun dhadhaa adda isaa dibanii hin muuduuni. Kanarraa ka'uun maqaan qondaala jedhuun laatamaaf. Sababii gootummaa isaa kanaanis gurra isaatti lootii godhata. Baay'ee akka qorannoon adda addaa jedhutti lootii kan godhatan shamarran yookaan warra dubartootaati. Dhiiraaf garuu biliqee jedhama. Kanumarraa ka'uun abbootiin gadaa yeroo gadoomanitti illee biliqee kana gurratti godhatu jechuudha. Sirriitti deebiseera. Erga deebisaa beekatee calleedhaan deebisu anammoo akka bakka naarsi gurgummiidhaan mataasaa keessa dhayina godhan. Amma immoo dabareen kan giiftiiti. Gara gaafichaatti yoo dabarru ammoo atis akkuma gurmuu sirriitti dhaggeeffachuutu sirra jiraata. Gara gaafichaatti yeroo deemnu tiyaatarri beekamaa Sheekispeeriin barraa'e keessatti jaalalleewwan lamaan Juliyeet fi Roomiyoo jedhamuun beekamutu jiru. Maatiiwwan jaalallee kana lamaan immoo warra gumaati. Du'aaf ajjechaaf wal barbaadu. Kanaaf maatiiwwan jaalallee kana lamaan eenyuu fi eenyu turan? Kaapuleetii fi Muntaak. Sirriitti deebifteetti. Sirrii jette. Gara morkataa itti aanutti yaada.